Akkam jirtu daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork oduu har'aaf qabnu kan isinitti himanii hundaati turtiin keessan nu waliin haa ta'u jenna. Waraanni bilisummaa Oromoo bakkeewwan garaagaraatti humnoota mootummaa irratti injifannoo gonfachuu beeksise. Bakkeewwan injifannoon itti argaman zooniiwwan giddugaleessaa fi kibba Oromiyaatti akka ta'es himee jira. Dubbi himaan waraana bilisummaa Oromoo Odaa Tarbii akka jedhanitti tibba kana waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugaleessaa godinaalee Shawaa Kaabaa, Shawaa Lixaa fi godina addaa Oromiyaa naannawaa Finfinneetti waraana mootummaa irratti tarkaanfii jajjaboo fudhatee jira. Godina Shawaa Kaabaa aanaa Dagam bakka addaa Yaayyaa Haroo jedhamutti lolaa tureen ajajoota waraanaa olaanoo 3 dabalatee loltoonni mootummaa 20 ajjeefamuu fi hedduun madaa'uu himee jira. Warreen madaa'an hospitaalota Dagam, Kuyyuu fi Fiicheetti wal'aanamaa jiru jedhame. Kaleessa immoo aanaa Kuyyuu bakka addaa Uyyuu Cabaree jedhamutti lolaa tureen loltoonni mootummaa 20 siqan ajjeefamuu fi hedduun madaa'uu himanii jiru Odaa Tarbii. Guyyaa lama dura ammoo godina addaa Oromiyaa naannawaa Finfinnee aanaa Sulultaatti waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii fudhateen loltoota mootummaa 16 ajjeesee 25 madeessee jira jedhan dubbi himaan kun. Godina Shawaa Lixaa aanaa Aadaa Bargaatti ammoo mooraa loltoota mootummaa irratti haleellaan banamnaan loltoonni mootummaa baqatanii jiru jedhame. Aanaa Meettaa Walqixxee Minaaree fi Eela gidduutti haleellaa banameen konkolaataan paatrooliin tokko wayichaa barbadaa'u. Meeshaaleen waraanaa hedduunis booji'amanii jiru jedhan Odaa Tarbii. Bifuma wal fakkaatuun godina Shawaa Kaabaa aanaa Waacaalee Dirree Muka Xurrii jedhamutti humnoota mootummaa waraana bilisummaa Oromoo waraanuuf bahan irraa meeshaaleen waraanaa hedduun booji'amuu dubbi himaan kun ibsanii jiru. Gama biraatiin zoonii kibbaattis Cibrawwan Odaa Adoolaa fi Laga Dambiitti waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii jajjabaa fudhachuutu dhagahamee jira. Odaa Tarbii akka jedhanitti Cibraan Odaa Adoolaa godina Gujii Bahaa Nawaadaraa bakka addaa Xiyyaaraa jedhamutti loltoota mootummaa waliin wal waraanee loltoota bilisiginnaa 33 ajjeesee 19 madeessee jira. Guyyuma sana ganda Sokoraa jedhamuttis lolaa adeemsifameen loltoonni mootummaa 6 ajjeefamanii 10 ammoo madaa'uu eeranii jiru. Tarkaanfii biraa Cibraan Odaa Adoolaa gidduu kana magaalaa Adoolaa fi Waadaraatti fudhateen loltoonni mootummaa 8 ajjeefamanii 14 madaa'anii jiru jedhan. Cibraanii Laga Dambii ammoo aanaa Sabbaa Booruu bakka Carrii Baqaqaa jedhamutti loltoota mootummaa 8 akka ajjeesee fi 12 akka madeesse dubbi himaan waraana bilisummaa Oromoo Odaa Tarbii beeksisanii jiru. Injifannoo WBO'n gonfadhe jedhe kana ilaalchisuun mootummaan waan jedhe hin qabu. Oduudhuma walqabatuun olollee gareen bilisiginnaa miseensonni waraana bilisummaa Oromoo harka kennatan jedhee afarsu dhugaarraa kan fagaatedha jedhan jiraattonni. Tibbana godinaalee Salaalee fi Horroo Guduruu Wallaggaatti miseensonni waraanichaa dhibbootaan lakkaawaman tumsaa abbootii gadaatiin harka kennatan jedhamuun miidiyaalee mootummaa irratti afarfamaa jira. Dubbiin kun dubbii sobaa akka ta'e ammoo OMN hawaasaa fi miseensota waraana bilisummaa Oromoo irraa qulqulleeffachuuf danda'ee jira. Abrahaam Birruu guutuu oduu kanaa akkattaa nutti qopheesseera. Salaale aanaa warra jaarsoo dabalatee aanaalee 5 keessaa Horroo Guduruu Wallaggaatti aanaa Abee Dongoroorraa miseensonni waraana bilisummaa Oromoo walumatti 326 guyyoota darbanitti harka kennatan jedhu miidiyaaleen mootummaa. Akka gabaasa miidiyaalee akka OBN'tti warri kun dhiibbaa abbootii gadaa fi maanguddoota biyyaatiin harka kennatan. Salaale aanaa warra jaarsoo qofatti OBN akka jedhutti miseensonni waraanichaa 190 ta'an qawwee 30 waliin harka kennatan. OMN dhimma kana qulqulleeffachuuf gara jiraattota naannichaa fi qondaalota waraanaatti bilbilee jira. Akka isaan jedhanitti miseensonni waraana bilisummaa Oromoo harka kennatan hin jiran. Gareen bilisiginnaa olola dhugaarraa fagaatee fi hin fakkaanne tamsaasaa kan jiru dirree waraanaatti waan of galuu dadhabee fi namoonni harka kennatan jedhamanii miidiyaan mul'atan hidhannoo fi sansaki isaanii waraana keenyan walitti dhufuu jedhu qondaalli waraana bilisummaa Oromoo OMN wajjin turtii godhan. Warra jabballee ta'anii uummata ta'anii qawwee dubbataa hidhatanii jiran hin jirani. Namoota sana qabatanii namoota humnaan jechuudha. Waan harka kennatanii fakkeessanii oduu dubamee waraana bilisummaa Oromoo namni takkayyuu namni harka kennatee jiru. Harka kennachuu haafuuti. Dhuma daa'ee jedhayyuu harka kennachuun barbaadu waraanni bilisummaa Oromoo fakkeessa malee. Yeroo akkasii waan isaan oofuu barbaadanii fi duulli isaanii Oromiyaa irratti labsanii jedhan kun gara xumuraarra waan jiraniif yeroo ammaa kana bakki garaagaraatti duulli isaanii waan fashaleef akka waan duula amma gaggeessan kanaan injifannoo argatanii wayii fakkeessanii Abboonadaatti itti fayyadamuuf yookiin immoo waraana bilisummaa Oromoo kaan Finfinneerraa kaan biyyaa baheeraa
Aadi immoo kunoo gootine irraa jedhanii dhiyeessuudhaaf oloodhaaf itti fayyadamu malee waan kun kanaaf jechuudha. Mallattoo kufaatii isaanii ittiin damdamachiisuuf. Miseensonni waraana bilisummaa Oromoo hidhannoo ammayyaa fi mata mataan kan qabatan yoo ta'u, hidhannoon warri harka kennatan jedhamanii immoo boodattafaa fi baay'ina warra harka kennataniitii gadi. Kun humna waraana keenyaa salphisanii ilaaluu irraa maddaa jedha qondaalli waraana bilisummaa Oromoo. Faallaa kana waraanni isaanii bakkeewwan garaagaraatti humna haaraa dabalachaa injifannoo galmeessaa akka jiru dubbata namni kun. Opereeshinii tibbana godhameen waraana bilisummaa Oromoo sadarkaa yaaddoo ta'uu hin dandeenye irraan geenyee jedhan. Hoogganaa ittaanaan biiroo bulchiinsaaf nageenyaa Oromiyaa Koloneel Abbaba Garasuu dubbii Koloneel Abbaba Garasuu irratti yaada kan kenne qondaalli waraana bilisummaa Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo godinaalee Oromiyaa 9 miti funyaan Finfinnee godina addaa Oromiyaa naannawa Finfinnee dabalatee bakkeewwan to'ate qabaachuu himee jira. Godinaalee Oromiyaa salganaa afuuti. Godinuma funyaan isaanii gala jirtu godinuma giddugala Oromiyaatiiyyuu yaaddoo immoo waraana bilisummaa Oromoo yaaddoo mootummaa ta'uu irraa hin baraarre. Waraanni bilisummaa Oromoo yaaddoo uummata Oromoo miti gaachanaa fi irree uummata Oromooti. Mootummaadhaaf immoo yaaddoodha jechuudha sodaadha jechuudha. Asuma osoo isaan waan sana miidiyaa gubbaadha lallabaa jiranii waraanni bilisummaa Oromoo magaaluma Amboo jala jiraa jechuudha yookiin immoo giinkii hundaadhuma isaanii maali magaalaa giinkii kanarraa jirtu sana jiraa jechuudha. Maaliif magaalaatti dhihuu jiraa jechuudha waraanni keenya waan isaan bosona keessa waraana bilisummaa Oromoo baasan hin jirtu. Waraanni bilisummaa Oromoo lafa kaleessa qabate har'as qabateetuma jira. Gara oduu keenyatti aanutti wayitaa ceenu poolisiin federaalaa dhimma koloneel Gammachuu ayyaana irratti deebii mana murtiif kenneen koloneel Gammachuu koomishiniin poolisii Oromiyaa waan deebisee nurraa fudhachuu dideef tursiifne malee waan ittiin isaa shakkine hin qabnu jedhe. Caamsaa 19 bara 2022 jechuunis guyyaa kaleessaa mana murtii jibbaataa federaalaa dhaddacha sadaffaatti manni murtii dhimma qondaala olaanaa baa'oo koloneel Gammachuu ayyaanaa ilaaluuf taa'ee ture. Dhaddacha kanarratti ajaja beellamoota darbaniin kennametu ilaalame. Poolisiin federaalaa sababa ajaja mana murtii diduudhaan koloneel Gammachuu ayyaanaa hanga yoonaa hidheef deebii akka laatuu fi abbaan alangaas galmee cufsiisuun hidhamaa siyaasaa kana maaliif hiiksisuu akka dadhabee ilaalchisee deebii dhagahuuf kaleessatti beellamee ture. Bu'uuruma kanaan poolisiin federaalaa dhihaachuun deebii yeroo kennutti koloneel Gammachuu adaraan waan isaan bira kaa'ameef hidhee jiraachuu ibse. Kana daraan isa bira kaa'ate ammoo koomishiniin poolisii Oromiyaa akka ta'e koloneel Gammachuu deebisee akka fudhatuuf xalayaan gaafatus deebii akka hin argatin ibsee jira. Hidhamaa kana gara Oromiyaatti geessus nama isarraa fuudhu akka dhabe mana murtichaaf ibse poolisiin federaalaa. Abbaan alangaa federaalaas himannoo koloneel Gammachuu irratti banu akka hin qabne ibsuudhaan koloneel akka hiikamaniif yeroo adda addaatti poolisii gaafachaa akka ture hime. Koloneel Gammachuu ayyaanaa gama isaatiin deebiin abbaa alangaa fi poolisii federaalaa dhugaa akka hin taane ibsanii gaafan hidhame qaamoleen kunniin walumaan ta'uun hidhanii jechuun yaada isaanii kennan. Deebii bitaa fi mirgaa kan dhaggeeffate manni murtii jibbaataa federaalaa kunis poolisiin Oromiyaa qaamaan dhihaatee dhimmicha irratti deebii akka kennuuf beellama itti aanu caamsaa 23 bara 2022tti bulfatee jira. Koloneel Gammachuu ayyaanaa fi hoogganoonni adda bilisummaa Oromoo hedduun badii tokko malee manneen hidhaa garaagaraatti itti fufiinsaan dararamaa jiru. Isaan kanaan alattis dhalattoonni Oromoo kumaatamaan lakkaa'aman manneen hidhaa biltsiginnaatti itti fufiinsaan hiraarfamaa jiraachuun ni beekama. Finxaaleeyyiin Amaaraa fi gurmuun Baaldiraas manneen barnootaa magaalaa Finfinnee keessaa mallattoon Oromummaa jiraachuu hin qabu jechuun hokkara uumuu itti fufanii jiru. Barjawwan afaan Oromootiin barraa'an caccabsuu, alaabaa buusuu fi faaruun Oromiyaa akka hin faarfamneef danquun gochoota finxaaleeyyiin Amaaraa alaa fi keessaa ol ijaaruun manneen barnootaa keessatti raawwataa jiran wayichaa ta'u. Gochichi gara walitti bu'iinsaatti ce'uu akka malu barsiisonni OMN'f yaada kennan ibsanii jiru. Gochoonni kunniin wayitaa raawwatamanitti bulchiinsi magaalaa Finfinnee ammas callisaan ilaaluu filatee jira. Bal'inaan isinitti himna.
Finxaaleeyyiin Amaaraa manneen barnootaa magaalaa Finfinnee keessatti hokkara uumuuf sochii tibbana keessaa fi alaan wal ijaaranii eegalan itti fufanii hojii baruu fi barsiisuu gufachiisaa jiraachuu barsiisonni fi maatiin barattootaa OMN'f yaada kennan himan. Adeemsi kun ilaalcha jibba Oromummaa Finxaaleeyyii Amaaraa biraa mul'atu bu'uuraa godhachuun kan eegalame wayichaa ta'u dhaabolee ilaalcha kana tarkaanfachiisan kanneen akka Baaldaraasiin xiyyeeffannoon irratti hojjetamaa jira. Alaabaan Oromiyaa manneen barnootaa magaalaa Finfinnee keessatti argaman keessa akka hin dhaabbannee fi faaruun Oromiyaa akka hin faarfatamne barjaan barreeffama qubee afaan Oromoo ofirraa qabus akka hin dhaabamneef bifa duulaatiin sochiitti kan jiran gareen Finxaaleeyyii Amaaraa kun guyyaa kaleessaa mana barnootaa Kolfee sadarkaa lammaffaa keessatti jeequmsa kaasuun barnoonni akka addaan citu taasisaniiru. Alaabaa buusanii ciruun barsiisotatti dhagaa guuruu fi dhaadannoolee garaagaraa dhageessisuun gochoota humnoonni keessaa fi alaan wal ijaaran kunneen mana barumsichaa keessatti raawwatanidha jedhu barsiisaan mana barumsichaatti dubbifne. የኦሮሚያ ባንዲራ አይቆምም ያይተከልም ጀለኒ ዋና ከሰከሲ ጀልቀበኒ ከነራ ዳሬን ሁንዱቱ ይልቀምና ኒዲስኔ ገዲባኔ ዮባኑ ለቀኒ ገረቦልቻ ላባራ ቡዳ ቆተሜ ከና ለቀኒ ቦለ ሰነዶቹ ሲቪላ ላብቺ ቲኒ ወጀተሙ ዳብጂ ሲቪላ ሰና ኩፍሰኒ ጀጀልሱ ዋን ከና ከና ዳጋ በርስ ደርበቹ ፖሊሶታ ሲወልቴነን ገዘበሱ ዳጀንት ሌ ዳጋ ጉረኒ አላባ ተከም ፌደራላሌ ቡሰኒ ኩኩተኒ ቱባ ተኞ ሊገደፊ ጉዱ ኮካቢን ስታሪኒ ዶረ ጅርቱ ሰና ዶ ሰና ጀመርመራኒ ቀበኒቱ ዲማ መገሪሳ አረንጓዴ ብቻ ቀይ ሰና ቆፋር ፊቲሳው ሊገደሲ ጋቱረኒ gochicha duuba barsiisota dabalatee qaamni barattoota sochii kanaaf qindeessu jiraachuu ibsan. Qaamni achi keessa gara kana qindeessu akka jiru immoo maaliif gidduu waamanii haasofsiisu ijoollee kana gidduu hin tasgabbeessu gidduu akka itti muddan taasisu barsiisotuma keessaa jechuudha warri kana sosochoosan jiru qabatamaadhaan jechuudha mirga isaaniitiif warri jedhan jiru dhaabatanii mirga isaaniifi yuunivaarsiitiidhaa gaafachuu qabu mormuu qabu warri jedhanii yaada akka kana haasa'an immoo jiru. Gochi wal fakkaatu kutaa magaalaa Addis Katamaa mana barumsaa Maskaram 21 jedhamu keessattis raawwatamu madda odeeffannoo OMN kan biraan ibsaniiru. Humni Finxaaleeyyii Amaaraa fi gurmuun Baaldaraas wal ijaaruun gara mana barumsichaa dhaqanii barjaa afaan Oromootiin irratti barraa'ee jigsuu fi hokkara uumuu himan. Rakkoon itti uumame Yeeqaa fi Addis Katamaadha. Taappellaa afaan Oromootiin barraa'ee alarra jiru afaan Oromootiin barraa'uun qabu jedhanii taappellicha caccabsanii keessa seenanii humna irraa gurmaa'ee tureen barsoonni illee keessatti kan gurmaa'etu jira barattoota gurmeessanii taappellaan erga caccabee booda alaabaa buusanii alaabicha sana kukkutanii deemanii walumaa galatti manneen barnoota hunda keessa haaluma kanatu jira. Haalli kun manneen barnootaa magaalichaatti argaman biroottis itti fufiinsaan mudataa jira. Adeemsichi gara barattoota gidduutti walitti bu'iinsa uumuuttis cihaa jiraachuu ibsuun haalli hammaataan mudachuu akka malu sodaa qaban ibsaniiru. Yeroo gareen Finxaaleeyyii Amaaraa keessaa fi alaan wal ijaaruun mallattoo Oromummaa manneen barnootaa magaalichaa keessaa dhabamsiisuu darbees manneen barnootaa gara hokkaraatti jijjiiruu fi walitti bu'iinsa qabsiisuuf socho'aa jiranitti bulchiinsi magaalichaa sochii garee kanaa dhaabsisuuf tarkaanfii malu fudhataa akka hin jirretu himama. Enumaa adeemsota garee Finxaaleeyyii kanaan butamuun murtoo mallattoon Oromummaa lafa handhuura Oromiyaa taate Finfinnee keessa akka jiraatuuf murtaa'e of duuba deebisuuf yaaluutu bulchiinsa magaalichaa biraa mul'ataa jedhan namoonni yaadanuuf kennan. Adeemsi Oromoo tuffachiisuu fi waca Finxaaleeyyii Amaaraatiin gaaffii Oromoo ukkaamsuuf deemamu kun kan bulchiinsa magaalichaa biraa mul'atu hatattamaan dhaabbatee mirgi Oromoon magaalicha irratti qabaachuuf malu kabajamuu fi qabaan dhaamsa barsiisotaa fi maatii barattootaa OMN dubbiseeti. Qeerroon baha Oromiyaa aanaa dirree xiyyaaraa dhumaatiin kutaalee Oromiyaa garaagaraatti uummata Oromoo mudataa jiru hatattamaan akka dhaabbatuuf gaafatan sagalee ofii bilisaan dhageessifachuuf haala ulfaataa yeroo ammaa biyya keessatti mudatee wal qabatee bal'inaan baanee yaada keenya ibsachuuf rakkannus hangi hiriira qophaa irratti hirmaanne yaada keenya ibsachuuf dandeenye irraa kan jedhan qeerroon aanichaa rakkoon uummanni Oromoo keessa jiru kan callisaan walirratti ilaallu ta'uu hin qabu jedhanii jiru. Hidhamtoonni siyaasaa marti haal duree tokko malee akka hiikaman adeemsi tokkummaa Oromoo caccabsuuf deemamu akka dhaabbatu Oromoo qe'ee fi qabeenya isaarraa buqqisuun akka dhaabbatuu fi haleellaa diroonii irraa eegalee gochoonni sababa riphee lolaa balleessu jedhuun uummata nagaa irratti raawwatamaa jiran hatattamaan akka dhaabbataniif gaafatanii jiru qeerroon dirree xiyyaaraa. Yakkoota Oromiyaa keessatti uummata nagaa irratti raawwatamaa jiran ni mormina. Humni Finxaaleeyyii Amaaraa waraanni Eertiraa fi kan naannolee biroo Oromiyaa keessaa bahuu qabu kan jedhan qeerroon yakkoonni uummata irratti raawwataman qaama walabaan akka qoratamaniifis gaafatanii jiru. Kun akka ta'uuf uummanni Oromoo haala ulfaataa isa mudate
irratti callisaan walirratti ilaaluun dhaabbachuu qabaa jedhan. Oromoon sirna Oromummaa isaatiin isa balleessuuf fuulatu dura waloon dhaabbachuu akka qabus waamicha dhiheessaniiru. Oromiyaa keessatti raawwataa jiru ni mormina yakki kun qaama walabaan akka qoratamu ni gaafanna. Maatii Wallaggaa boruu Oromoo hunda ga'umsi waan hin hafne. Kanaaf har'a Oromoon ishee callisee walirratti eeguu dhiisee iddoo jiru wal ijaaree humna takka tahee naannoo walii aanu aanaa walii aanu akkasitti tuquyya qabsoo sana fuulatti gochuun Oromoo irraa dhiyoo sun dirqama jeetii yaadu. Kanaaf Oromoon bakka jirtu jechuudha. Yeroon kana caalaa wanni taa'anii eegan akka jirtuun so'u. Kanaaf amma wal qabatanii keessaa wal ijaaranii haaluma keessa jiran keessatti hidhatanii waraana isaanii waraana bilisummaa Oromoo cinaas dhaabbatanii karaa deeggarsaatiin karaa hidhachuutiin Oromoon falmattu amma waan jiruun qaba. Tokkummaa Oromoo amantiidhaaf kutaadhaan addaan nun qoqqoodan. Hiriirri yakkoota Oromiyaa keessatti uummata nagaa irratti raawwatamaa jiru balaaleffatu kun magaalota addunyaa garaagaraa keessattis geggeeffamuu itti fufee jira. Oromoon biyya Ingilaand kaleessa magaalaa Londonitti hiriira bahuun yakkoota Oromiyaa keessatti uummata irratti raawwatamaa jiran wayitaa balaaleffatan. Oromoon biyya Noorwee hiriira guddaa magaalaa Oslootti ba'amuuf caamsaa 21 bara 2022 jechuunis guyyaa boriitti beellama qabatanii jiru. Hiriirota geggeeffaman irratti dhalattoonni Oromoo bal'inaan hirmaachuun uummata isaaniif sagalee akka ta'aniifis waamichi dhihaatee jira. Hiriirri wal fakkaataan Kanaadaa Saaskaatuunii fi Toorontootti, Ameerikaa Waashingtan DC fi Minisootaattis tibbana adeemsifamuun ni yaadatama. Gara oduuwwan birootti wayitaa ceenu ammoo buqqaatota biyya keessaa miliyoona 5 ol qabaachuun addunyaarraa tokkoffaa taatee kan jirtu Itoophiyaan sababa waraanaa, dhiibbaa mirgoota namoomaa fi hongeedhaan biyyoota addunyaa dursuu irratti argamti. Bara 2021 qofa keessa addunyaarraa namoonni miliyoona 59,100 ta'an biyya keessatti buqqa'uun kan dubbatu gabaasni IDMC biyyoota Saharaa gadiirraa namoonni miliyoona 14 ta'an sababa waraanaa fi hongeen gaagaa mahamaadhaaf saaxilamuu balballoomsee jira. Guyyoo waaroo bal'inaan isinitti hima. They come from mainly the Democratic Republic of Congo, South Sudan, Somalia, Ethiopia. Itoophiyaan addunyaarra buqqaatota biyya keessaatiin tokkeessoo taatee jedhani dhaabbati jidduugal lammiilee biyya isaanii keessa dodaan kan qaxxaamurin dheedirra dheeda buqqaan to'at. The Internal Displacement Monitoring Center IDMC akka jedhu biyyatti Abiy Ahmad Itoophiyaan biyyoota akka Sooriyaa fi Afgaanistaan facuuf caaltee tokkeessoo irratti argamti jechuun galmees. Kum lamaaf 21 biyyootan addunyaa hundi keessa lakkoofsi namoota qe'eef qabeenya isaan irra buqqa'uun biyyoom isaanii keessa faffaca'anii argaman miliyoon 59 tuqa tokko ta'uu kan dubbata dhaabbatichi. Itoophiyaan badhaadhina Afgaanistaan, Sooriyaa, Riippaabilik Diimokiraatik Koongoo fa hundi dursuun sarar qarar jiraachuu ragabaye. Armed conflict, situations of widespread violence, human rights violations, natural disasters or human-made disasters. Biyyootan Saara gadi keessa waraanaa wal qabate lakkoofsi namoota buqqaanii miliyoon 11 tuqa jayo ta'an miliyoonni lamimmoo sababa hongeetiif lafaaf qabeenya isaan irra godaananii jedhu. Hammaleelle jiddugalees baatiif kaaba Afrikaatti immoo namooti miliyoon 1 sababa waraanaatiin 233 immoo sababa balaa uumamaatiif namtolcheetiin qe'eef qabeenya isaan irra dheechuu mirkaneessa. Biyyootan jiddugalees baatiif kaaba Afrikaa waggoottan 10 darban lakkoofsi buqqaatota keessoo kun jijjiirama agarsiisanillee ammallee taanaan haalli namooti dheed kanirra buqqaan kee jiran akka jaba sodaachisaa jedhan. Riippaabilik Diimokiraatik Koongoo, Afgaanistaaniif Maayinamaar Itoophiyaa hordofuun qiyaama biilafaa jijjiiramu si dubbatama. Dhaabbati IDMC jedhamu kun gabaas kan bocuuf dhaabbata kaawunsilii baqattoota Noorweetiin gargaarama. Dureen dhaabbaticha akka jedhu duuba haala kanaan deemnaan lakkoofsi baqattoota akka dabalu dandaraagu dhimmi
lammii Yuukireen immoo kanaan waliin qabat waan taateef as keessatti hin galmeessin jechuun barreessa. Akkeen war faranjoota bardab kan kee lakkoofsi buqqaatota biyya keessa addunyaa miiliyoon 38 ture. Gabaas barkanaatiin immoo dachaan dabale miiliyoon 59 tuqaa tokko irratti argamaa jedhan. Warri waggaa dabre buqqaa kan keessa miiliyoonni 14 tuqaa 4 sabab waraana baqachuuf dirqaman kan jedhe gabaasoti kunneen mootummaan abbootirree ilmaan nama gaargalchuuf buqqisu dhiisu akka qaban irratti jijjiiran fidu baannaan addunyaan rakkoof saaxilamuuf jirti jedhu. Akka addunyaan jechuu jirtu duub wantoota sabab buqqaati ilmaan namaatiif sabab ta'an keessa ka jalqaba waraana lammeessoon ongeef sadeessoon COVID-19 ta'uu dubbatama. Buqqaatota biyya keessa miiliyoon 5 ol baachuu waraan dhaadheessa badhaadhinni immoo leellisuu ka jirtaddi sababaan addunyaa rakkoo akka beelaa waraanaaf sarbamiinsa mirga namoomaatiin tokkeessoo taate akkuma itti fuftee jirti. Mootummaan Tigraay booji'amtoota waraanaa qabe keessaa 4,208 akka gadi dhiisu hime. Booji'amtoota amma gadi dhiifamuuf jiran kanneen keessaa 401 kan ta'an dubartoota. Yeroo wal waraansi naannolee Tigraay, Amaaraa fi Affaar keessa turetti kan booji'aman booji'amtoonni waraanaa kunneen 10,000 akka lakkaa'amantu himamaa ture. Irra caalaan isaanii miseensota raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaati. Sirna gaggeessaa boojiiwwan kanneen irratti abbootiin amantaa fi jaarsoliin biyyaa boojiiwwan kunneen gara bakka irraa dhufanitti wayita deebi'an akka nagaa fi araara lallaban gorsanii jiru. Qindeessaan wiirtuu booji'amtoota waraanaa naannoo Tigraay Birhaan Kabbadaa murtoon kun nagaa barbaacha kan murtaa'e ta'uu VOA'tti himan. Booji'amtoonni kunniin yakka hin hojjenne jechuu akka hin taane ibsuun warri yakka suukanneessaan shakkaman garuu mana murtiitti ni dhiyaatu jedhan. Mootummaan naannoo Tigraay boojiiwwan waraanaa kanneen hanga lafa humnoonni Tigraay to'atanii jiranitti geessuun waldaa fannoo diimaatti kennaa jedhamee jira. Waggaa dabre mootummaan Tigraay booji'amtoota kanneen hiriiraan magaalaa keessoo fi miidiyaaleetti wayita agarsiisaa turetti qondaalonni waraanaa bilisiginnaa kun waraana keenya miti kun footoshooppiidha jechaanii turuun isaanii ni yaadatama. Murtoo boojiiwwan gadi dhiisuu mootummaan Tigraay fudhate jedhe kana qaamoleen garaagaraa dinqisiifataniiru. Oduu keenya xumuraatiin sababa hongee irraa kan ka'e biyyoota baha Afrikaa sadii jechuunis Keeniyaa, Soomaaliyaa fi Itoophiyaa keessatti daqiiqaa 48 namni tokko du'aaf saaxilamaa jedhame. Jaarmiyaaleen gargaarsa namoomaa Save the Children fi Oxfam International gabaasa bifa iyyannootiin addunyaaf dhiheessaniin aangawooti mootummaa odeeffannoo sobaa kennuu dhiisanii uummata isaanii cinaa dhaabbachuudha baannaan mootummoonni addunyaa immoo gargaarsa barbaachisu yeroo hin argan taanaan gaagaamni lubbuu namootaa kan waggoota 10 dura Somaaliyaatti uumame arguuf jirra jechuun akeekkachiisanii jiru. Guyyoo Waariyoo guutuu oduu kana qopheessee jira. National community not to ignore the devastating drought in East Africa. Addunyaan saffisaan deebii kennu baannaan biyyoottan Afrikaa sadii jechuun Keeniyaa, Soomaaliyaa fi Itoophiyaa keessa sababa hongeetiin daqiiqa 48 namni lubbuu dhabuuf jira jedhan. Waggoottan 10 dura addunyaan barfachuun rakkoo daa'imman umrii waggaa 5 gadi dabalate namootan 260 caalan. Soomaaliyaa keessa beelaan dhumu yaadachiis gabaasi jaarmiyaalee gargaarsa namooma lam jechuun Save the Children if Oxfam International. Addunyaan tuna tattamaan deebii kennu baannaan akkuma reef horii daawwarree filmaan nama daawwachuuf jirra hoodha qubnaaf hin dhabina jechuun akeekkachiisa. Waggaa tokko qof keessa lakkoofsi namoota akkama beelaanii biyyoottan kan sadeen keessa dachaan dabalaa jiru. Miiliyoon 10 irra miiliyoon 23 taakkina jirra. Deeggarsi qaqallachuun waraan Yuukireeniif rakkoo bira sababa akka himatan warri gargaarsa namooma kun. The rains failed late last year, and the rains before that were meager. Livestock have died. Crops have failed. Bulchooti addunyaa iyyanteen caqasu dhabuun rakkoo tanaan nu gajachuu watwaatu irratti argamu. Rakkin kan cufaaf sababi jijjiiram haal qilleensa warri saayinsii illiinoos jedhuun taatullee waraanaaf kooronaavaayirasi dabalate biyyoottan Afrikaa kun sadee liqee $65 biiliyoon baafachuu dadhabuu isaan irra kaka'e. Qabeenyi isaan qaban uummata biyyattii jireessu lakkisu qulaamsuu illee hin dandeenye jedhan. Keeniyaan rakkoo tan furuuf kuta bulchiis biyyattii qabda
1947 keessa kudhanii labsii rotattama jifulbaana keen labsuun uummati sii qarqaara turte. Itoophiyaa keessatti immoo naannoo Soomalee waan dabarte mootummaan badhaadhin faarsuuf waraan dhaadhessuu malee uummataaf bu'a tokko buusuu hin dandeenye jedhani. Uummati kun akka garaachaan hin dhumneef duuffal barbaadu qabna ka jedhan jaarmiyaaleen gargaarsa namooma kunneen mootummooti biyyoota kan bulchan dhuga jirtu dhoksuuf gabaasaalee dhara qopheessu dhaabanii uummata sabab beelaatiin gaargaluu jirkan qarqaaruuf cinaa dhaabbachuu qaban jechuun dhaamu. Access for journalists in Ethiopia is restricted. The UN released this video from the Somali region. Daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork walumaa galatti oduun sa'aatii kanaaf qabnu kanneen turanii waan waliin turtaniif galatoomaa isiniin jenna.